السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أبليوان كيا لولا والله رتبنا ميجا خالصا علسوني يوش علسان إرمني لنا من كابو إيجا كينيا لفا كينيا واللوني سينا قدّا قباني رمضان جرّي سومنا نغان سومنا جرّا روتي أمتا قوتي بولا إرتي لولا فانون أمارا لولا إرتي لبتيل منا قبا في أري بقاسو إيغالي أمتا كينيا كنافو چالوما جچون دا يوسمانا تفقاتا واي كنارتي چالوما جچون أورومون چالوما جد فدو شيكا هاتاو فدو أبا فدي هاتاو waan kana irratti calluma jechuun dayyuusummaadha akka yaada riyoo shaafiitti kanaafuu wanni kana irratti alaafi keessa karaa sooshaal miidiyaa gara biyya keessaa wanna dandeenyuun iyyuu fi qabna walloodha irratti hirmaannee gargaaruu qabna walloo namni haqa ofiitiin hin falmanne namni biyya ofiitiin hin falmanne namni lafa ofii lafee ofiitiin hin falmanne nama jedhamu dayyuusa jechuun egaa warri qaraatan ni beektanii warri qaraanes ni beektan jedhee yaada akka nama mana ofii namni mana ofii bulfachuu dadhabeeti mana ofii soo hattuun sente hattu nama soraatee calluma jedhee fakkaata kanaafuu waan kanarraa dubbachuun namoonni hedduu waan kanarraa yeroo namni tokko nuti dubbannu yeroo Oromoo waan kanarraa dubbatu mataatu dhiita beektanii mataatu dhiita egaa rabbi sina fayyisu rabbi aqilii sinta godhu yennaa kanatti aansuudhaan waan heddurree walillaallaa faannoon hidhannoo jabaa hidhatteeti kan isii walloo irratti bobbaafamte jirtu achiin affaariin akkuma beekamu samoona kana gaa torba baatii kana keessa baatii tokko keessa shanee qulqulleessina maqaa shanee qulqulleessina jechuutiin federaalaa haga dakaatti wal ajajameeti kan ka'ame mootummaan naannoo Oromiyaa faaga akkuma isin beektanu mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa fachi taara malee humti dibaasaa tokko hin jiru jarri abjuun jaraa dhugaa yoo walitti mute abjuun jarri halkan rafanii gizee rafan akkatti arganu shanee qofa hirriba keessa shanee waan kana shanee jara balaaleffachiise faannoon jarri amma faannoo akkas Oromiyaatti bobbaafe kan jirate hidhachiise ni beektanii hidhataniiti hidhachiifamaniiti fiqaadaan kan jarri Oromoo irratti bobba'an maqaa shanee balleessuutiin dhengedda Somaaleen achi ollachaafamte asii faannoon itti gadhiifame wallaggaas gubaa nama fayyaa gubaa kaan xabbasne nyaanna jedha waan hedduu xabbasanii dhugaa gubaa turanii akkasumas achi Somaaleetti dachaafamte dhengedda rabbiin gargaaraanii ijoolleen Oromoo warri biyyaaf falmaa jiran dhugaa makiinaas irraa hafan hudduu hidhitanii gad deebisanii ammas ittuma jirani kanarratti ummanni keenya walloo lola jabaa keessa jira yeroo ammaa lola hamtuu keessa jira ummata saraataa rootatti faa dhukaafti kun yeroo tokko Filisxeen faanatti fakkaata kana Oromoo kun ummata Filisxeen kanatti fakkaata obboleewwan kiyya mootummaan federaalaa dhengedda raayyaa ittisa biyyaa hidhannoo hiiksisuu kan jennaan dhaqeeti kan Amaaraa keessatti harcaafame jechuu dhageenye suuraa tokko argine turre tarii humna dabaluu fi dhaqan malee wanti irraa hiikan hin jiru jarri abjuun jaraa shaneedhuma abjuun jaraa shanee mootummaa Oromiyaa ta'u mootummaa federaalaa ta'u abjuun jarri abjaatan shaneedha wanni kana ragaa itti baasu immoo mee sooshaal miidiyaa kana irratti yeroo ummanni keenya walloon dhumee jennaan ummanni boohaa jiru yeroo ummanni wajjin rakkataa jiru ummanni boohee wal gargaaraa jiru sagalee wali ta'aa jiru kana irratti jarri maali waan shanee ummata takka sooshaal miidiyaa fayyadameen fin televiziyoonaan sa'aa 20 ofir OBN kana irratti bananii shanee irratti jedhaniiti ummata akkasii nam tokko lama walitti yaasanii ulee guurratanii shanee balleessuudha jennaan shanee balleessina ummataa wajjin jirreedhanii wama kana qalbii ummataas doodiyeessaa ummata Oromoo akka inni wal jeequ godhaa wama akkanaa qofa odeessani miidiyaadhaan jarri abjuun jaraa asiif achi kaabaa kibbaa ummatatti kaasanii Oromoo balleessuudha shaneema balleessuu yaani jara shaneetu Oromootu shaneedha jarri kana quban qabanu namoonni tokko namoota waa hin kanarraa hin fahamnedha kan jarri faana yoo gadi fi gaaranu amma yeroo ummanni walloo dhumeenaan ummanni akkasitti boohaa jiru kana yeroo ummanni walloo dhumeenaan akkanatti biyyi hiiree iyyaa jiru kana jarri waa biraa duukaa deeman argitanii shanee balleessine ni waa biraa duukaa deemanii suuraa tokko argatan shanee harka kennattee shaneen akkasii waltee jaalmaalii jedhanii akkasitti walloltee akkanatti wal fixxee gadhiiftee deemaatti kana ummata irratti miidiyaan labsanii kana ummata irratti halkanii guyyaa abjuun jaraallee kana abjuun jaraa halkanii guyyaa jarri rafanii argan woma shanee qofa achi faannoo jaratti hidhachiise faannoo irratti bobbaasani xayyib mootummaan federaalaa dhengedda kan hidhatee faannoo hin tuqne haa ta'u malee namni hidhatee jiru kamillee hiikachuu qabaa raayyaa ittisa biyyaa malee jedhe xayyib kun dhugaadha raayyaa ittisa biyyaati faannoo hidhachiisaniitti kan jedhe bobbaasan jira xayyib dhaqeera hiiksiseera achi itti bobbaase humna ta'eefi yaa obboleewwan kiyya yaa saba kiyya yaa Oromoo kiyya waan kana hubachuun dirqama sheekolee qeesolee waan ta'in amantaa fedhe yoo taate waa'ee Oromoo irratti waa'ee lafaa irratti siyaasa keessan galuun soraachuun hin jiru kun siyaasa miti biyya ofiitti falmachuudha kanaafuu tokkummaadhaan gizee kana falmachuun tokkummaadhaan kaanee ummata walloo
ummata miidhamaa waggaa hunda kana waggaa arfan kana lolli irrumatti banama kun immoo keessa adda jaara madaala keessa hunda dadhabsiisuudha maqaa shanii jedhan mudheengedaa hidhannoo hiikachiifna kan jedhu jira walloo ijoollee lee qabanii hidhaa jiran sila dargaggeeyyan yookiin qeerroo warra biyya ofirraa roorroo deebisu suutaan keessa deemanii qabanii maqaa shaniitiin ati shaniidha jechuudha nama nagaa hidhannoo sana irraa hiskisuudhaaf garii hiskisaa jiran akkaatti irratti duulaa jiran akkanatti wallaggaa oromiyaa guutuu keessatti akkanatti waraana bobbaasanii uummanni nu wajjin jira ummata nu wajjin jira televiziyoonaan sa'aa 24 ummata waa takka guyyaa takka intarneeta fayyadamee beenetti bobbaasanii ummata dirqiin gayyaasanii hiriira ba'anii akkas jiraaranu sooshaal miidiyaa ragaa kana sooshaal miidiyaa irratti argattanii yeroo uummanni keenya iyyee yeroo inni keenya bu'aa jiru jarri waa biraa oofanii kanaafuu obboleewwan kiyyaa uummanni Yahudaan kun namaaf illee nahu Oromoo balleessuudha yaani jira Oromoo balleessuudha yaani jira Oromoo kana tabalaashessu Oromoo maqaa dadhabsiisu garuu wanni jiraaf galuu qabu xiqqoosi Oromoon kun waggaa hedduu dura amma wanni si yaadachuu qabda warri Oromoo kana jibbitan Oromoo mataa warri bara amma saba biraati miti bara nuuma Oromoo mata Oromoo jibba beektanii wanni si yaadachuu qabda Oromoo sin akka jibbitan shanees akka jibbitan kun waggaa hedduu dura yeroo tun dhalatanii dura tumamaa hidhamaa xiyyaarritti caafamaa wanni godhamee hin jiru as gahee hanga kana hundee horatee sichiin balleessin ettanii yaadan lola labsuu miti yoo akkam xiyyaara roobsaa irratti itti roobsanis balleessuu hin danda'amu kanaafuu obboleewwan kiyya dhaamsi kiyya inni guddaan tokkummaa keenya hajabeeffannu tarii Oromoo mootummaan aangoora jiru kun addunyaan jijjiiramti akkuma aduun dhihee bahaaru kana jijjiiramti mootummaan kun yoo bu'e tarii kan biraa dhufa ta'a mootummaa isin amma mootummaa duukaa iyyatan kun tarii yoo inni bu'e kan biraa dhufa ta'a amma sana duukaa iyyatanii kanaafuu obbaruu qabna obboleewwan kiyyaa yeroo Oromoo balleessuudhaaf jecha gara hundaan lolla irratti banamee sabni keenya miidhamaa jiru kana lafti keenya raacitu jiru kana sheeki qeesi osoo hin jedhin tokkummaa kaanee nama guddaa ijoollee tun jedhin tokkummaan kaanee hiriirree karaa sooshaal miidiyaan ta'ee gama warri qaaman bira jiru ta'ee falmachuun keenya dirqama nurraa eegamaadha warri diddanis inshaallah Oromoon akkanatti hafan hin se'inaati kanaafuu walloo irratti lolli labsamee jiru lola jabduudhallee hidhannoo jabaa kan hidhatte illeedha akkasumas Eertiraan waraana eebbiftee waraana faannoo eebbiftee addeebisaatti kun immoo kun hundi wanti jarree badhamanuuf Oromoodhuma Oromoon balleessuun wala biraan jiru wamti faannoo hidhachiifame sun Oromoo balleessuudha wamti Somaaliyaa ol kaafteef Oromoo balleessuudha kanaafuu inshaallah hin badu hundi kan rabbiti rabbiin abbaa haqaa irraa aansu abbaan haqaa Oromoodhuma rabbiin irra haasu isin jecha warri tarii waan akkanaa kana itti gammadanu Oromoon miidhamu kan itti gammadan ta'e yoom akka dammaqxanu hin beekne biyyuma ofii wayya yeroo akka sabni biraa dhufee Oromoo cabsu nama guba kanaafuu biyyuma ofii wayya sabuma ofii wayya ofiin dammaqxan jennee yaannu himnaan dammaqaan jirtanu kanaafuu tokkummaa keenya hajabeeffannu alaaf keessa isin jedha obboleewwan kiyya waa hin walloo kana fakkaata ammas inshaallah viidiyoo biraatiin boqolti deebirutti nagaan jiraadha